was a key figure in the regional resistance to Israel and was playing. Leader Ismail Haniyeh was assassinated at around 2 a.m. on Wednesday. That's according to Iranian media. Akkamultan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu gaddaa qabna. Hogganaan siyaasaa Hamas Ismail Haniyeh mariidhaaf Teheraan seenuun ni beekama. Haleellaa saayibariitiin ajjeefame jedhan. Haa ta'uutii malee gariin ammoo haleellaa Israa'el xiyyaaraan fudhatte jechuu hin oolle kan jedhanii fi hanga ammatti Teheraan garuu kanneen haleellaa kana duubaan jiran hunda adamsuudhaaf qophii xumuruu ishii beeksifteetii jirti. Israa'el kaleessa galgala qondaala waraanaa tokko gaarreen Golaanittis Beerut seenuudhaan ajjeesuun isii ni yaadatama. Haa ta'uutii malee akka amma odeeffannoon bahaa jiranitti rakkoo guddaa kana hundaaf deebii kennuudhaaf waraanni Iraan ajaja dabarseetii jira. Maaltu deema kabajamtoota hordoftoota keenya. Ismail Haniyeh yaamicha Pirezidaantiin Iraan Masoud Pezeshkian taasisaniifiin booda erga waltajjiirraa bahanii kan du'uun isaa dhagahame. Garuu akka jiraattonni naannicha Tahareen jedhanitti haleellaa wahii raawwachuu dhabuu fi akkasumas immoo sagaleen dhukaasaa qofti dhagahamuudha maddeen gabaasanii jiran. Aksiyoot tajaajilli oduu idil addunyaa akka jedhutti Ismail Haniyehdha kanneen basaastota Muusaad yookiin Israa'eliin dhuunfatti ajjeefamuu akka hin oolle himaati jiru. Iraan gama isheetiin haleellaan tokkolleen gamoowwan isaanii keessatti akka raawwatamin ibsuudhaan dhimma kana saffisaan qorachaa akka jirtuu fi gama Israa'elitti dubbiin deebi'ee taanaan Israa'el nama isii fakkaatu guddaa dhabuu jirti jechuun dhaadachuu isii maddeen gabaasanii jiran. Pirezidaantiin Raashiyaa akkasumas bulchaan Amiirri Kuwaatariitii fi kan Emireetota kan Suud Arabiyaa biyyoota garaagaraa gocha kana dhugumaan haleellaa Israa'el raawwatti taanaaniin Israa'el yeroon dhumattuuf amma jedhanii dhaadatanii jiru. Keessattuu Vladimir Putin Israa'el gita ishii adabamuudhaaf har'a jirti. Yeroon kun yeroo walii galteen addunyaan fuula deeffattee Hamaasiif Israa'el gidduutti taasiftu. Kana jechuun irree olaantummaa fi akkasumas duguggaa namaatiif qophaa'u waan taateef kanaaf biyyoonni Arabaa hundi of qopheessaa kan jedhani Vladimir Putin Muusaad basaastota hedduu addunyaa kanarra facaasuudhaan hoggantoota Hamaas akka adamsu jiru. Ameerikaa wajjin wal ta'anii gocha kanarratti bobba'uu Iraan guyyootaan dura beeksiftee turte. Haa ta'uutii malee gariin haleellaa kan jedhaniif haleellaa kan ta'in Iraan mirkaneeffattee jirti. Miidiyaalee odeeffatutti jiran Iraaniin keessatti gonkumaa Ismail Haniyehn ajjeefamuu akka hin dandeenye fi tarii saayibarii yookiin ammoo leezar gaayidid kan jedhamu cararii saatalaayitii hawaatiin ajjeesuu dandeetti kan jedhanis hin dhabamne. Kanaan wal qabsiisee garuu qondaaltonni Iraan hundi isaaniitu nagaa qabaachuu maddeen ifoomsuudhaan Ismail Haniyehtii fi eegaa isaa qofaa ta'uun garuu wal gaafachiisaa ta'eeti jira. Israa'el gama isheetiin itti gaafatummaa hin fudhanne.